Durumaani namicha kana hin jaalanne dhugaa rabbi duruma yeroo an jibbu hundi keessan haanna akkamittiin akkas jetta haanna akkamittiin akkas jetta caaltuuf baga rabbi dabarse gandummaa fi naafaayitiin aan jechaa turtan kunoo jadiid maal jedhe namichi diyaaspooraa sirba qoe diyaaspooraa turu kun foolii diyaaspooraa iyyuu hin qabu diyaasporummaallee hin qabuun oosuma diyaaspooraa ta'e iyyuu oosuma abbaa diyaaspooraa akaakilee diyaaspooraa ta'e iyyuu niitii nama fuudhuu hin danda'u namichi kun warri harka rukutaa turtan warri sirbaa turtan salphachuuf deemtan warri itti jabaadhu caaltu heerumi caaltu namichi siidaa caaltu jettanis amma salphachuuf deemtan ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ni jira galata rabbii isin eessa bakka jiraattanii bakkuma jirtan itti nageeyyi isin faanaa jiraatu egaa caaltuun dhugaa dubbachuuf amma waa'ee kabajaa dhiistee jirti waa'ee kabajaa waa'ee safuu bakka waa'ee injira miree maatii kabajuu hiriyaa abbaa manaa kabajuu maal kana dhiistee jirti jechuudha. Okay. Sun yaada isheetiin hin ilaallatu abbaa feete kabajjee abbaa feete dhiistee sun yaada isheetii garuu gurbaan sun akkamitti akka caaltuu shaawwadaa jiru duuma isinitti hime inumaayyuu mee haasoo isaa irratti dhugaa rabbi isinitti himanii baay'een keessan shaawwadamtanii jirta jira amma baay'een keessan maal jettan beektu caaltuu baga rabbi sii dabarsee baga gumaa shamarranii baastee baga maalii taate caaltuu baga kana taate baga nuuf baaste maal jettan caaltuun dhugaa dubbachuufi namichi kun haasooma akkaataatti haasa'u iyyuu hin beeku dhugaa rabbi isin jedha jechuun ani caaltuu yoo itti hirmte namicha kana ani maannaa godha moo maattisa godha garuu isin akka namni waan sana caaltuutti hinaafe yookaas immoo akka namni nama sanatti deemee heerumuuf ka'e akkatti nama ilaaltu jechuudha akkatti ilaalaa dhugaa rabbi hagaa muktaarii namni ga'uuf hin jiru caaltuuf dhugaa rabbi isinitti amma jadiid amma kana ishee gorsee caaltuu lakkii akkasii caaltuu lakkii deebi'ii caaltuu namni kun sin baasu nan ashaffarra namni sun naaf ta'a na baasaa hulaansa hundi na baasaa abbaa manaa kooti nan jaaladha jetteen an dhuguma rabbi isinitti osoo addunyaa kana gata kashiite akka maal taate haga muktaar hin argattu sababiinsa maaliif beektani muktaar ishee jaalata dubartiin immoo yeroo baay'ee maal barbaaddanii nama ofii keessan jaalattan barbaaddu malee nama isin jaalatu hin barbaadani jechuudha. Mucaan kun dhugaa rabbi bakka bashannanaa geessa jedhee muka wayii tokko keessa deddeebise guyyaa lamaan tokko okay kuni bashannana bashannansiisus haa dhiisus an dhuguma rabbi isinitti hima amma jadiin akkaataatti caaltuu gorsaa jiru dhugaa isaati. Abbaan isaa mucaan koo biyya keessaayyuu bahee hin beeku jedhee yookaan viidiyoo feekii yookaas immoo AI immoo maal jettan sana kan amma uummata maraasa jiru takka isa hojjete yoo ta'e malee mucaan koo biyya keessaa bahee hin jiru jedhe abbaan sanaan waan abbaa sanaan ilaallatu kan na fuudhaa jiru ilma isaati jetti caaltu. Okay dhuguma waan abbaa isheen ilaallatu kan bushatu ilma waan ta'eef garuu namni tokko haadha mana namaa ta'ee osoo jiru inumaa gurbicha harka akkamitti harka rakaataa jedhaani bar sheem niitii namarra iyyuu harka kaachuu jechuun maa jechuudha. Fuudhuu miti bar fuudhuudha. Sinama baay'een keessan waanummaa namichi kun fudhatee Ameerikaa wayiitu ani dubartoonni yeroo baay'ee maa waama xiqqoo shaawwadamtu jedhaan waa abaarsa wayii qabdu moo akkam namni maaliif waan xiqqoo ta'e isin shaawwadame waanuma xiqqishuuti maaliif isin shaawwadaa waan ta'e beeta kadhu garabbi dubartoonni baay'ee maal godhu beektu waanummaa xiqqootiin waanummaa haga maaliin hin geenyeetiin shaawwadamu maaliif bakka isaaniif waanuma warqii takka bakka dhiira jechuun keessaafuu dubartiin tokko gaafa abbaa manaa lolte amma caaltuun waan barbaade haa ta'u jette irrumatti kufuu barbaadde rakkoon ishee maaliree muktaar ma'aarsu malee namni sun maal akkatti viidiyoo keessa kaleessatti maal jedheen jedheen dhugaa rabbi osoo jadiid viidiyoon hojjetan maal jedhe gurbaa kun caaltuu maraachuu heda caaltuu iyyisiisuu heda malee dhugumatti caaltuu fuudhuu hin heduu jennaan baay'een keessan noo hin fuudhaa naan jettan hin fuudhaa. Caaltuutiin hin fuudhee immoo diyaaspooraa godhaa of waliin fudhatee deema akkatti yaaddan abbaa akkasii kuni fooliiwuma diyaaspooraa miti biyyuma arabaa qeeraan namichi kun biyyuma arabaa okay sakaanoo dhiisa sakaanoo achumatti dhiisa amma namichi kun biyyuma arabaa seenee raayii biyya arabaa bakkuma xiyyaaraa seenee raayii garuu caaltuun maal jette lakki urutu aqee bakka xiyyaaraatii fuudhee guyyaa inni dhufee gara Itoophiyaa gale nutu aqee fidee kanaafuu waa'een koo isin ilaallatu jette. Dhugumatti waa'een ishee nama ilaallatu abbaa feetetti heerumuu dandeessi. Garuu dubartiin tokko osoo inni qabdu heerumuu miti gurbaan sun harkuma irra kaa'achuuf iyyuu itti gaafatamuu qabaa jechuudha. Isinii galee harkuma isaa akkaataa kanaatiin irra kaa'achuuf iyyuu
itti gaafatamuu qaba. Dhugaa rabbii itti gaafatamuu qaba. Isin garuu akkatti yaaddani maaliifire bakka homaata karaa akka hin qabu muktaariyyuu dubartii ammatee dubartii qabate waan ta'eef caaltuu illee dhiira qabachuu qabdi. Akkatti yaaddanii dhugaadhaayi. Dubartii dhiirri tokko dhugaa rabbii amma abbaan manaa koo dubartii qabate waan ta'eef anillee qabachuu hin danda'u. Dubartii akkatti jirti fayyaan qabdanii dhugaa rabbii. Nama asaliin jechuu barbaade walumaa galatti namichi caaltuu fuudhuu hin danda'u, eeyyan hin danda'u. Jala murtanii beekuu qabdan. Haadha manaa namaa namni fuudhuu hin danda'u. Diyaaspooraa hiisee maaliif mootummaa biyyittii hin taane jedhee viidiyoo yeroo baay'ee isin hojjedha. Caaltuu immoo Muktaar dhuguma jadii dhuguma isaatti waan gaarii ishee gorse dhiisii. Namichi kun siif hin ta'u, sin baasu, ulaansaa sin baasu, namicha kanarraa gorii jechuun waan nama aarsu miti. Caaltuun garuu aarte hundi keessan hinaaffaadha akkana isin godhaa, hundi keessan anatti hinaaftanii waan jireenyi koo naa ta'eef natti hinaaftanii. Ani osoo caaltuuf addunyaan kun guutte, osoo caaltuuf wanti hundi addunyaa kanaa ta'e dhugaa rabbi isinitti mani baay'ee mata ka gammadaafi. Baay'ee mata ka gammadaafi. Gammachuun kiyya daangaan qabu dhugaa rabbi isinitti mani dhugaa rabbi garuu wanti sun soba. Isinii galee namichi suni diyaaspooraa miti. Waanuma caaltuufis waan gaarii godhus hin qabu. Waanuma caaltuu gammachiisus hin qabu. Sobaa jechuudha. Isinii galee kanaafuu osoo illee waan gaarii ta'e ookee. Osoo illee caaltuuf ta'e ookee. Osoo illee caaltuuf jireenya dabarsa ta'e ookee nama gammachiisa. Hundi keenya iyyuu hin gammanne silaa. Dhugaa rabbi caaltuun ikkoo osoo diyaaspooraa taatee biyya alaa deemte nu gammachiifti. Boodatti illee unuun nu fudhachuu dandeessi jechuudha. Hunda keenya fudhachuu dandeessi. Maaltu beeka? Karaa carraa achi gahan hin beekani waan ta'eef jechuudha. Garuu caaltuu dhuguma diyaaspooraa argadhe seetee gammaddee lafa kana dhiittee yaa rabbi gammaddee. Garuu hin danda'amu. Ani duruma bare akka hin danda'amne duruma isinitti himee jira jechuudha. Caaltuuf Muktaar yoo du'a taate malee wanti adda isaan baasu hin jiru. Maaliif ilma wal gidduutti qabanii jireenya wal gidduutti qabanii hiyyummaa sooroma qabeenya waa hedduu waliin dabarsa waan ta'eef wal dhiisuu gonkumaa hin danda'anii jechuudha. Muktaar jechuun nama caaltuuf jecha biyya Yemeniitii bahee dhufe jechuudha. Kan ilaaluu qabdan gosi jemmada. Muktaar akkamitti akka caaltuu fuudhe tilmaamtanii ilaaluu dubbachuu qabdan malee akkanumatti lafumaa kaatanii Muktaar akkasii Muktaar balleessuu danda'a. Ookee ilmi namaa kamuun dogoggora. Hayi. Nama dogoggorre jira isin hundi keessan osoo dogoggorre yoo nageessanii akkam. Isin dogoggorre jira Muktaar garuu dogoggora kiyya sanaaf immoo dhiifamaa ya caaltu walitti deebinaa ilmoo keenya guddifanna jechuu jira. Wanti dhiifama darbe immoo jiru. Koo jadiin fakkeenya ta'eef maal jedhe kifaayaatti natu balleesse. Waan isheetti balleesseef na lolte sitti immoo maaltu badii an dhiifama gaafadhee jira. An dhiifaman gaafanne garuu Muktaar dhiifama si gaafatee jira jedheen. Kanaafuu Muktaariif caaltuun adda bahu. Dhugumatti diyaaspooraa sanaaf hojjettanii warri gammaddani garaa keessa muradhaa ta'a. Haadha manaa namaa namni fuudhu hin jiru gonkuma. Diyaaspooraa abbaasaa bade inda'uun oduu mallee hin beeku bari namichi dha. Oduun jalaa bade akkas ta'e maalii ta'e habaaboo fashee kuteetti kenna kuni gar tokkotti mugaabee namichi dhugaa rabbi. Maali waan nama mugaa kana eessaa fiddee jedhama caaltuun diyaaspooraa. Ani gaafuma caaltuun diyaaspooraatti guratti na see'uu dide dhugaa. Gaafuma caaltuun namichi kun diyaaspooraatti gurruma kiyyatti na see'uu dide baqa. Gurruma kiyya raachii as deema. Innaa warri baay'een keessan diyaaspooraadhaa sanadhaa caaltuun hin fayyitee caaltuun hin gammaddee caaltuun akkana taatee caaltuuf hin darbe jettanii warri gammadaa turtani namichi diyaaspooraa mitii jedhani amma akkam taatu. Amma kaaga lafti isin liqimsuun amma kaaga maraachuun caaltuun akkam taate caaltuun akkas taate dafii wal hinumaa ka keessuma baatanii jechuudha. Dhugaa rabbii haasoo keessuma baatanii maal jettan beektan dafaa wal fuudhaaf akka jiru jira bar. Dafaa ka caaltu ergi gootee dafiitti cabsi caaltu ergi gootee maqaa keenya nuti dafi caaltu indee akkamitti hin danda'amu. Haadha manaa namaatiif koo caaltu maal taatanii baay'ee. Qoy heerumni akka aadaa keessanitti sa'aatiin qabu yeroo hin qabu bakka hin qabu wanti hunduu yeroo qabaa jechuudha.